Guyyaan kabaja ayyaana saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa 20ffaan godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaatti marii paanaaliin kabajameera. Marii paanaalii kanarratti hoogganaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa dabalatee hooggantoonni, hayyoonni, abbootii gadaa, abbootii amantaa fi haadholiin siinqee, qorattoonni, saboonni naannoo biroo irraa dhufan, keessummoonnii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa argamaniiru. Pirezidaantii Yuunivarsiitii Bulee Horaa Dr. Biraanuu Lammaa ergaa dabarsaniin heddumminni biyyaa fi miidhagina ta'uura darbee guddina biyyaafis gahee olaanaa qabaa himu. Biyya tana keessa isa hunda akka wal qixxaawu namni hundinuu amantaa fedhetti akka amanuu danda'u heera nuu kenname jecha heeraa naa kennan. Afaan ofiitiin boonanii afaan ofiitiin hojjechuudhaan heera kana keessatti arganne jecha cunqursaan baay'eetu kanaan saniin dura tureera. Amantaa tokko kan jedhu, afaan tokko kan jedhu, aadaa tokko kan jedhu jechuudha. Aadaa baay'ee qabna. Aadaan kun walitti yoo dhufu humna nuu ta'a, bareedina nuu ta'a, qabeenya nuu ta'a jecha. Kun waan salphaami. Dursummaa hayyootaan barruun mata duree sirna diimokiraasii federaalaa keessatti abdiiwwaniif qormaatilee isaa fi gahee aadaa, duudhaa fi seenaan Oromoo sabdaneessummaadhaaf jedhu irratti qorattootaan dhiyaateera. Hirmaattonnis mata duree dhiyaate irratti mari'ataniiru. Tokkummaa obbolummaan sirna wayyaaniin diigame mootummaan ijaarame akkasumas sirni gadaasii waliin jireenya obbolummaa lallaba. Sabaaf saba kan addaan baase wayyaanee nu diigee gargar baasee ofii diigame inni lamaan diigee. Mootummaan kee mootummaa caalaa waliin ta'anii walii baratanii fi waan kana qo'atanii addattummaan keenya uumaan hin bahu. Wal qooduu uumaan hin bahu. Yoo tokko taane malee Itoophiyaa tokkoon goonuu. Sirni gadaa ammoo sabaaf sablammoota ifitti hammata, ifitti qabata, hin kunuunsa, kunuunsee hin tarkaanfachiisa. Sirni gadaa ifin sabdaneessa irra darbee uumam daneessa isteejii tokko ol jedhee uumam daneessa ta'ee jira. Sirna gadaa keessatti Oromoon mukaaf, malkaaf, maddaaf waan rabbi uume hundaaf kabaja waan qabuuf sirni keenya uumam daneessa sirna dimokiraasii duraanii sanas ni caala konseptii jedhu of keessaa qaba. Tokkummaa keenya irree ta'uu isaa, walii qabachuun humna ta'uu isaa, waliin jiraachuun akkamittiin waliin jiraatu jirra. Sabaaf sablammiin kun tokkummaan jaalalaan akka waliin jiraannu irraa hubadha jedha. Kaan ammoo ayyaana sabaaf sablammii guyyaa boru kabajamu kana ayyaanni kun biyya kana keessatti akkamittiin jiraatan, gujiin akkamittiin jira, maanummaa gujii, maanummaa saba, gujiin hammattummaa, gujiin uummata yookaan sablammoota as keessa jiru waliin hammatee waliin jiraachuu jaalala isaanii akka isaan jaalala tokkoon waliin jiraatan isa kana irraa hubadha. Kabaja ayyaana sabootaaf sablammootaa magaalaa Bulee Horaatti geggeeffamu kanaafis qophii gahaan taasifameera. Keessummaa akka ittiin galfannu dursinee itti qophoofne jechuudha. Ayyaana kana sabaaf sablammoota hedduutti dhiyaata nyaata garaagaraa nyaachisuudhaan yoo kan rakkate yoo jiraate fuunee yoo inni iddoo dhabe dursinee uummata keenya mari'achiisneerra jechuudha. Dargaggeessi mari'atee jira, abbootiin amantaa mari'atee jira, jaarsi biyyaa mari'atee jira, gadaan biyyaa mari'atee jira. Qaamonni hawaasa keessa jiran kutaan hawaasaa hedduun mari'atanii jiran jechuudha ayyaana kanaaf. Maaliif namoonni as keessa jiran magaalaa Bulee Horaa ayyaana kana sababeeffatee qaamni garaagaraa hirmaate tokko akka hin rakkanne. Guyyaa boruu ayyaana kenna kiyya jedhee imaltuu yookaan keessummaa diidaa dhuttu akkaataa ittiin hubadhu. Akkaataa waliin tokko ta'ee waliin jiraachuu kenna tokko ta'ee akkatti siman isa kana irraa hubadha jedhan. Ayyee. Tole koo yaa dhaabbadhu.